lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1993 ati arfaffaa gaafa guyyaa tokko dhalatte. Baay'iseen hanga umuriin ishii barumsaaf ga'utti hojiiwwan humni ishii danda'u hunda maatii ishii gargaaraa turte. Baay'iseen nama amala qabeettii fi yeroo hunda maatii isheef yaaduun beekamtuudha. Baay'iseen hojiiwwan adda addaa kanneen akka jabbilee tiksuu fi bishaan fa'aa waraabuun maatii ishii gargaaraa turte. Yommuu umuriin ishii barumsaaf ga'utti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Sariititti bara 2003 barumsa ishee eegalte. Kutaa tokkoffaa eegalte. Kutaa tokko hanga shanaffaatti achumatti xumurte. Sababii nageenya biyyaatiin bara 2008 barumsa ishee adda kuttee gara magaalaa Finfinnee deemte. Magaalaa Finfinnee waggaa 3 jiraattee achuma osoo jirtu maatii ishee gargaaruuf jecha carraa biyya alaa yaaluu jalqabde. Baay'iseen nama obsaa fi kaayyoo qabdu waan taateef carraan kun jalaa tutturus baay'iseen obsa waan qabduuf abdii irraa hin kutanne. Baay'iseen akkuma kaayyoo ishee irratti baay'iseen akkuma Itoophiyaa keessatti rakkinoota gurguddoo obsaan dabarsite biyya Saawudi Arabiyaa keessattis ji'oota lamaaf osoo hojii hin eegalin biiroo keessa turte. Ammas rakkinaa fi dhiphina kana keessa darbite hojii ishee haala gaariin eegalte. Waggaa tokkoof ja'affaa isheetti sababii dallaalaan maallaqa guddaatu siif kaffalama jedhee mana hojii isheetii baaseef isheenis gara dallaalaa osoo deemaa jirtu gaafa guyyaa 2/6/2017 ganama keessaa sa'aatii 4tti baay'iseen umurii ishee waggaa 24ffaatti balaa konkolaataatiin lubbuun ishee addunyaa kanarraa boqote. Walaloo baay'ee boca jechootaan qindeesseen dabareen tarreessaa sinaa qaqqabu jedheen walaloo barreessaa sinaa qaqqabu jedheen walaloo barreessaa. Karaa ishii deemaa jirti. Mana ishiitti galchuun qophaa'ee jira. Firri wal ga'ee, uummanni wal ga'ee, haatiif abbaan illee obboleewwan hin dabalatee baay'isee gaggeessuuf kunoo hundi isaatuunu wal ga'ee baay'iseen galaa jirti, deemaa jirti, gara abbaa isheetti deemaa jirti jechuudha. Gara mana dhugaatti deemaa jirti. Waaqayyoon lubbuu kee haa maaru kichuu koo. Dhugaa dhukkubni duuti micayyoo tana nu dhukkubsee baay'ee keenya keessattuu shamarran gola madaamii keessa jirru baay'ee nu dhukkubsee akka mataa gottana duuti baay'isee baay'ee na dhukkubsee. Baay'iseen umurii ishee ijoollummaa maatii ishee gargaaraa kan turte yoo taatu umuriin ishee mana barumsaatiif yeroo ga'u akka nama kamittuu barumsa ishee seente jechuudha. Haa ta'u garuu Itoophiyaa keessatti ilmi namaa hojjetee of jijjiiruu hin danda'u. Baratees bakka yaade ga'uu hin danda'u waan ta'eef barumsa ishee addaan kuttee kaatee biyya Saawudi Arabiyaatti imaltee har'a kichuutti haftee sareen biyya Saawudi Arabiyaa nyaattee bineensi biyya Saawudi Arabiyaa nyaatee gara biyya isheetti galte. Hundaafuu maatiin isheetis reeffuma isheetu argatanii awwaallachuun waa guddaadha. Meeqatu reeffa kanaayyuu dhabee boo'aa jiraata bara baraan. Bara namni tokko yoo du'e osoo awwaallatiin hafuurra awwaallatanii gaafa jedhan qurxii ofii beekanii inuma taa'u jechuudha. Homaa miti namni bakka kanas hanqatu hin jiru. Hundi keenyayyuu inuma deemna, inuma duuna jechuudha. Garuu haa ta'u shamarran biyyaa baate natsaa fayyaa maatiif abbaa haadhaa obbolaa biraa baate gaafa haala kanaan du'anii biyyatti galan ni ulfaata. Dhugumatti ni ulfaata baay'ee tokko jechuudha. Waaqayyoon lubbuu ishee nuuf haa maaru, mirga qulqullootaa ishee haa dhaabu. Siniin jechuun asumarraan maatii firoottan haadha abbaa ishee hundumaaf jajjabina dhuma hin qabne haa kennuufi. Kuni nama keessaa hin ba'u, seenaa nama keessaa ba'uu hin dandeenye, yoomillee wanta dagachuu hin dandeenyedha. Ani dhugumatti siniin jedha hin dagatu natti fakkaatu garuu waaqumti bichaan obsa haa kennuuf. Haadholii baay'een dhala isaanii dhabanii imimmaan isaanii roobsaa bu'aa kan jiraatan baay'eetu jira jechuudha. Namni kuuwwan illee nama du'e dagachuu ni danda'a. Haati harmeen haati deessen dhala ofii hin dagattu jechuudha. Yeroo kamiyyuu taanan ilmoo namaa yoo argite ilmoon namaa biyya arabaati yoo galtu yoo argite dhala ofii san yaadachaa gubachaa jiraatti jechuudha. Garuu maal godhuu miti kan du'ee fi kan deeme hin deebi'u. Namni lubbuun isaa darbe tasallee biyya lafaa kanarraa namni deeme hin deebi'u. Kanaaf obsa haa kennuuf haadha isheetiifis hin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa baay'ee qalbiin keessanis qalbiin keenyas nu cabee jira. Shamarran gola madaamii keessattuu jechuudha. Duuti baay'isee baay'ee qalbii ijoollee hedduu cabsee jira. Haa ta'utii garuu guyyaa kaleessaa koomentii wayii dubbisaa ture. Nama du'etti nama gammadu
nama ammoo baga duute jedhuu fi baga ibiddatti seentaa jedhanii haga abaaran dirasii bira kan ga'an hedduu jira jechuudha. Maal jedhee koomentiin tokko maali nagaadhaan boqadhu jennaan maal boqatti ibiddatti haa boqattu ibiddatti haa galtu ibiddatti deemaa jirti jedhee koomentii wayii barreeffame. Kana jechuun maaliif barbaachise nama du'e abaaruun maaliif barbaachise kan du'e hin deebi'u ibiddatti galee bakka biraatti galee jannatatti galee gannatitti galee nama du'e eenyuun illee taanaan hundumtuu gahee mataa ofiiti jechuudha. Kan ibiddattis nama galchu kan immoo jannatattis nama galchu hojii mataa ofiiti malee hojii ilma namaatii miti. Garuu odoo waaqayyoon akka namaa ta'e beektanii nama hedduu addaan fuffo'uu danda'a jechuudha. Kanaaf waaqayyoon immoo akka namaatii miti waan ta'eef nama hundumaa bifa tokkoon ija tokkoon ilaala jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun maal balleessite badii maal qabdi maal ishiit beektu warroonni ishee abaartan kun warroota ishee ajjeestan natti fakkaate iyyuu dhugaa rabbi koomentii sun baay'ee na aarse. Sirriitti na aarse jechuudha. Kanaaf warroonni astaasabii akkasii sammuu dhoqqee baattanii deemtanii keessattuu nama du'e abaartanii isin kan du'e santu du'aa osoo hin taane isin jirta santu du'aadha jechuudha. Namni nama du'e abaaru namni nama du'e irratti duulu ofiisaatii du'aa waan ta'eef du'aa irratti duula jechuudha. Isiniif galeemi lubbuun duute hin deebitu gara abbaa ofii deemti gara bakka dhugaa mana dhugaa lubbuun gubbaa kanatti waan gaarii hojjechaa baate bakkuma gaarii boqotti waan ta'eef warroonni lubbuu abaartanii warroonni akkasii warroonni astaasabiin ta'anii baattanii deemtanii odoo keessan qulqulleeffattanii keessattuu gizee soomaan gizee abbaa ofii waaqa ofii qofa wajjin dubbachuutti jiran kana nama abaaruun cubbuu dubbachuun maali barbaachise isiniin jedha akkasii hordoftoota kiyya. Kanaafuu keessattuu maalan beeka namoonni baay'een jibba shamarran biyya arabaa gola madaamii keessa hojjetu ni qabu jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku dafqa keenyan hojjennee jiraanna malee dafqa namaa xunnee hin jiraannu jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya warroonni astaasabii akkasii of keessaa qabdan of keessaa balleessaa isiniin jechuun affeerraa kootiidha. Obboleettii keenya duute illee lubbuu ishee amaaru asumarraan ammallee odoon dubbatiin kan bira darbuu hin dandeenye ijoollee keenya baay'een hedduun keessan barumsa guddaa isiniif haa taatu jechuudha baay'iseen. Keessattuu ijoolleen mana kontiraataatiin ni banna jettanii karoorfattanii barumsa hagana hin jedhamne baay'isee bojaarraa fudhadha. Baay'isee bojaan osoo kontiraataa ba'uu baattee jiraachuu dandeechi. Umuriin ishiin dhumanne guyyaan ishii hin geenye jechuudha. Guyyaa ishii malee addunyaa kanarraa deemte. Kanaaf adaraa keessan gola madaamii keessaa gadi hin banna jettanii warroonni yaaddan astaasabii akkasiisan of keessaa balleechaa bakka jirtanitti gadi jedhaa hojjetadhaa. Isiniin jechuun affeerraa kooti eegaa viidiyoo kiyyaa ammaaf asumarraanan qooddadhaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa mana kanallee laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootiidha. Obboleettii keenyallee irra deebiidhaan lubbuu ishee haa maaru fira ishee maatii ishee hundumaaf jajjabinna haa kennu keessattuu harmee fi abbaa isheetiif jajjabinna haa kennu isiniin jedha.